Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Waaqayyo nagaa nuuf baay'isee inni madda nagaa keenya ta'e bara baraan kan eebbifameef kan jajjame haa ta'u. Inni nagaatti nu eegee yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa bara baraan holaa jedhu. Egaa har'a walitti deebinee jirra. Macaafa qulqulluu keessaa boota tokko waliin dubbifanna jedheeni. Innis macaafa maaliiti? Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 irraa wajjin dubbifanna jechuudha. Mata dureen isaa akkas jedha. Waaqayyo Daawitiif abdii kennuu isaa jedha. Lakkoofsi tokko akkas jedha. Daawit mootichi mana mootummaa isaa keessa nagaadhaan hin jiraate. Waaqayyo diinota warra naannoo isaa jiran hundumaa isa irraa deebisee boqonnaa hin kenneef. Daawit gaaf tokko Naataan raajichaan kunoo ani mana muka gaatiraatiin ijaarame keessan jiraadha. Saanduqni kakuu Waaqayyoo garuu dunkaana keessa jira jedhe. Kana irratti Naataan immoo mootichaan Waaqayyo si wajjin waan jiruuf ati wanta garaa keetti yaadde hundumaa godhi jedheen. Arfaffaan akkas jedha. Waaqayyo biraa dubbiin gaafasuma halkan gara Naataa dhufe. Inni dhaqi garbicha koo Daawitiin Waaqayyo mana ani keessa jiraadhu kan anaaf ijaaru si jedhiin jedhee Naataatti mul'ate jechuudha. Waaqayyo mul'ataanii ergaa dabarfatee karaa Naataan jechuudha. Akka Daawititti himamee Daawit mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaarutti jechuudha. Erga bara ani Israa'eloota biyya Gibxii baasee jalqabee hamma ammaatti dunkaanuma keessa jiraachaa iddoo buufataatti gara iddoo buufataatti darbaan ture malee mana keessa hin jiraanne jedhe. Israa'eloota hundumaa wajjin lafan dhaqe hundumaattis abboota firdii Israa'el warra ani saba koo Israa'eliin akka eeganiif abboome keessaa isaan tokkoon illee muka gaatiraatiin maaliif mana anaaf ijaaruu didde jedhee beekaaree jedhi jedheen. Waaqayyo itti dabalees garbicha koo Daawitiin Waaqayyo gooftaan maccaa ati saba koo Israa'eliin akka geggeessituuf utuu ati hoolaa eegduu lafa tikaatti si fudhadhe. Ameen. Daawitiin otoo maal godhu Waaqayyoon Daawit filate. Daawit otoo hoolaa eeguu jechuudha. Lafa tikaatti otoo hoolaa eeguu Daawitiin filate Waaqayyoon. Lakkoofsi 9 akkas jedha. Lafa ati dhaqxe hundumaatti si wajjin ture diinota kee hundumaas fuula kee duraa balleesseera. Ammas gurguddoota biyya lafaa keessaa akka isa tokkootti akka ati beekamtu nan godha. Ameen ameen. Akkam das nama jedhu dhugaa Waaqa macaafa qulqulluu yeroo dubbisanii yeroo bakka garaa ofii keessaa ka'ee beela isaa dheebuu isaa nama qabutti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hamma namni biddeen beela'e tokkoo fi namni yeroo beela'e akkam biddeen nyaatu akkam nyaanni biddeenii itti tolu jechuudha. Macaafni qulqulluullee akkas jechuudha. Namni maalummaan macaafa kanaa isaaf galee namni dubbii macaafa kana keessa jiru isaaf galee jechuudha. Yookiin barreeffamuma ta'e dubbisuuf otoo hin ta'in namni maalummaa isaa galee bakka baay'ee akkuma namni biddeen beela'ee nyaatu sanitti jechuudha. Dhugaa Waaqa das nama jedha jechuudha. Akkas jedha lakkoofsi 10. Saba koo Israa'eliif iddoo nan kenna akka isaan biyya ofii isaanii keessa jiraataniif deebi'anis akka isaan hin galoofneef isaan nan dhaaba. Si'achi namoonni jal'oonni akka yeroo duraa sanaa isaan hin cunqursan. Yeroo ani abboota firdii saba koo Israa'eliif kaase jalqabanii kan hojjechaa turan deebi'anii isaan irratti hin hojjetan. Diinota kee hundumaa si irraa eegee akka ati
boqottu nan godha. Mootummaa sanyii keetiif akkan dhaabu sitti nan beeksisa. Barri kee ga'ee yommuu duutu abboota kee birattis yommuu awwaalamtu sanyii kee keessaa tokko iddoo kee mootii nan godha jedha. Iddoo kee mootii nan godha. Innis warra ati dhalchite keessaa tokko ni ta'a. Mootummaa isaas nan jabeessa. Ameen. Bara baraan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni ulfina maqaa kootiif mana qulqullummaa anaaf hin ijaara. Ani immoo teessoo mootummaa isaa bara baraan jabaatee akka dhaabbatu nan godha jedhe. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Ani abbaa isaaf nan ta'a. Innis ilma koo ni ta'a. Yommuu inni balleesse akka nama ilma isaa adabuutti karabaadhaan reebee isa nan adaba. Saa'ol isa si dura ture mootummaa irraa buusee gaarummaa koo akkan irraa deebise ilma kee sana irraa garuu gaarummaa koo hin deebisu. Manni kee fi mootummaan kee fuula koo dura bara baraan jabaatee ni jiraata. Teessoo kees bara baraan jabaatee hin dhaabata jedheen Naataanitti ni dubbate. Ameen. Naataan yommus wanta Waaqayyo mul'ataan isatti dubbate hundumaa Daawititti ni hime. Ameen. Waaqayyo bara bara maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Bara bara maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Naataan yommus wanta Waaqayyoon mul'ataan isatti dubbate hundumaa Daawititti ni hime jedha macarrashaan isaa jechuudha. Ameen. As keessatti maal hubattu? Waaqayyoon eenyu akka mana qulqullummaa isaaf ijaaru dubbatee ture. Daawiti akka mana qulqullummaa isaaf ijaaru dubbatee duubatti deebitanii lakkoofsa 5 yoo dubbistanii dhaqi garbicha koo Daawitiin Waaqayyo mana ani keessa jiraadhu kan anaaf ijaaru si jedhee Naataanitti ni dubbate jechuudha. Daawititti ni dubbate. Garuu kan mana qulqullummaa kana ijaare eenyudha? Solomoon ilma Daawitiitu ijaaree jechuudha. Mana qulqullummaa kana fuulduratti itti fuftanii yoo dubbistan ni jira jechuudha. Maaliif Daawit barri isaa dhumee waan gara abboota isaatti waan gara mirga abbaa isaatti sassaabameef Solomoon bakka isaa bu'ee jechuudha. Ilmi isaa Solomoon. Akkas jedha lakkoofsa 13 gubbaa irratti inni ulfina maqaa kootiif mana qulqullummaa anaaf ni ijaara. Ani immoo teessoo mootummaa isaa bara baraan jabaatee akka dhaabbatu nan godha jedha. Maaliif Solomoon as keessa hin jiru? Solomoon ganaadha jechuudha. Bira hin geenye. Garuu kan mana qulqullummaa isaa ijaaree xumure eenyudha? Solomoonii jechuudha. Kanaaf as keessatti yoo ilaaltanii kan mana qulqullummaa ijaaree Solomoonii jechuudha. Solomoon eessatti? Macaafa moototaa isa duraa keessatti boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irra dhattanii yoo dubbifattan kan mana qulqullummaa ijaaree Solomoon ilma Daawitiitiin jechuudha. Ilma Daawit mana qulqullummaa ijaaree galmaan ga'e jechuudha. Waaqayyos dubbatee ture achitti kan mana qulqullummaa isaaf ijaarullee sanyii isaa dhala isaa akka ta'es dubbatee jira. Garuu kan ijaaree eenyudha? Sanyii Daawitii jechuudha. Waaqayyo achitti Daawitiin abdachiisee ture. Maal abdachiisee? Yoo balleessellee akka Saa'olitti gaarummaa isaa irraa fudhatee teessoo isaa irraa isa buusu akka abbaan ilma adabutti adabaa jedhee Daawitiif waadaa galee jechuudha. Solomoonis hojii Waaqayyoo hojii abbaan isaa dhiisee du'eetti darbee Israa'eliin geggeesse. Hojii isaa akkuma abbaan isaa abboomamee hojjechaa turetti Israa'eliin geggeessaa ture. Mana qulqullummaa Waaqayyoof illee ijaare jechuudha. Gaasuma irratti naaba Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbifamaa isiniin jedha. Macaafa qulqulluu dubbifadhaa dhugaan jedha. Gaafa macaafa qulqulluu dubbiftanii bakka keessi keessaan boqonnaa hin argata, gammachuullee hin argatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi macaafa qulqulluu jechuun as keessaa wanti tokko namni dhugummaan kanaa isaa gale jechuudha. Namni dhugummaan macaafa kanaa isaa gale
bara baraan gammadee jiraatan jedha dhugaa dubbachuu fi ana waa baay'ee naaf godhe waa baay'ee na oolche jechuudha macaafni kuni. Reefuun gara macaafatti reefuun gara amantiittis siqaani jechuudha. Haguman itti siqettiyyuu haguman itti eenyu hedhettiyyuu baay'ee na gargaare waan baay'ee na oolche jechuudha. Macaafni kun duwwaa bichaani jechuudha. Kanaafi hundi keessan iyyuu macaafa qulqulluu dubbisaa kadhadhaa waaqayyoon irraa hin fagaatinaa siniin jedha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu itti eebbifamaan siniin jedha. Warri macaafa hin qabnellee macaafa harkaa hin qabnellee googilii keessa seenaa buufadhaatii macaafa qulqulluu dubbifadhaa siniin jedha. Daqiiqaa baay'atee baay'atu daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 sinittiin fudhatu macaafa qulqulluu yeroo yerootti dubbifadhaa wajjin hariiroo godhadhaa siniin jedha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu eebbifamaa